nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 9 boqonnaa lammaffaa kutaa sadaffaa end of unit 2 questions and problems kutaa jalqabaa fi kutaa lammaffaa gaafilee xumura boqonnaa lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa gaafiin kun bal'aa waan ta'eef kutaa lamatti qoodeen isiniif dhiyeessee jechuudha. Paartii tokkoffaa paartii jalqabaa viidiyoo har'aa keessatti viidiyoo itti aanu keessatti immoo paartii sadaffaa fi afuraffaa isaa kan ilaaludha jechuudha. Egaa isinis chaanaalii kanaaf keessummaa taanaan subscribe gochuudhaan maatiidha. Maatii taatan immoo eeggarsa keessa baratamaa viidiyoowwan laayik sheer gochuudhaan yeroo keessanii barattoota Oromoo guutuu biraan kan akka of ga'ee keessan badha. Akkasumas caalmatti na deeggaruu barbaadan yommuu viidiyoo kee ilaaltan VPN banachuu hin dagatina. Akkasumas qabiyyoon barnoota garaagaraa argachuu barbaadan yookiin immoo maatiriaalota garaagaraa noottiiwwan garaagaraa argachuu yoo barbaadan chaanaalii telegiraama kiyyaa Abdii Fiiziksii Akaadaamii jooyin gochuu hin dagatina. Giruupiin illee jira achi keessatti illee hirmaachuudha dandeessu jechuudha. Egaa kallattumaan gaafilee keenya hojjechuu jalqabna jechuudha. Part 1 is multiple choice. Egaa kutaan jalqabaa filannoodha jechuudha. Question number 1. Which one of the following scale allows addition, subtraction, multiplication and division? Skeelota armaan gadii keessaa kan ida'uu, hir'isuu, baay'isuu fi hiruu hojiirra oolchuu danda'u kamii jedhanii nu gaafate jechuudha. Gosoota skeelota afur akka jiran kutaa darbe keessatti ilaalleerra jechuudha. Nominal, ordinal, interval, ratio jennee ilaallee jechuudha. Kamtu qoyyaboota bu'uuraa yookiin immoo qoyyaboota bu'uuraa afran herreegaa hunda isaa hojiirra oolchuu danda'a. A nominal scale, B ratio scale, C ordinal scale, D interval scale jedha jechuudha. Egaa waa'ee kana waa'ee skeelota viidiyoowwan darban keessatti bal'inaan ilaalleerra jechuudha. Duubatti deebitanii argachuu dandeessu. So the correct answer is choice B ratio scale. Egaa hunda isaa kan hojiirra oolchu ratio scale dha jechuudha. Sababni isaas the ratio scale allows all arithmetic operations, which means addition, subtraction, multiplication, and division due to its true 0 point. Egaa skeelota kana keessaa tuqaa ka'umsaa 0 dhugaa kan qabu ratio scale qofa jechuudha. Isa kana qofaadha. Sababa kanaaf hunda isaanii hojiirra oolchuu danda'a jechuudha. Which indicates the absence of quantity. Egaa 0 point kan jennu kun 0 irratti quantity sun hin jiru jechuudha. Isaan kunniin garuu nominal yoo jennu makuma itti kennuudha waan biraan qabu jechuudha. Gurraacha diimaa adii yoo jenne is nominal scale. Kana caalaa santu caalaa walitti da'u walirraa hir'isuu hin dandeenyu. Maqaadhumaan skeeliin nuyi kaa'uu dandeenyu nominal jedhama jechuudha. Ordinal birammoo yommuu dhaqxan tartiibessuu dandeessu. Tartiiba order gochuu dandeessu jechuudha. Garuu immoo walitti da'uu yookiin walirraa hir'isuu illee hin dandeenyu ordinal jechuudha. Garuu tartiibaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Sadarkaa fa'i tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa yoo jenne ordinal scale dha jechuudha. Class ranking. Garuu sadarkaa tokkoffaa nama bahe fi sadarkaa lammaffaa nama bahe lamaan isaanii walitti ilaalee sadaffaa jechuu hin dandeenye. Akkas jechuu miti jechuudha. Ordinal scale. Intervalin immoo walirraa fiduu walirraa hir'isuu hin dandeenye garuu walitti baay'isuu hin dandeenye. Maaliif true point yookiin immoo true 0 point waan hin qabneef jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa date guyyaa tokko lama guyyaan tokkoof guyyaa lama guyyaa sadii walitti dhufa date kan jennu jechuudha. Fakkeenyaaf October 1 October 2 akka jennu sana jechuudha. Akkasuma immoo skeeliiwwan tempereecharaa Fahrenheit fi Celsius illee akkasuma jechuudha. Sababa kanaaf isaan kaawwan hin danda'amanii jechuudha. Egaa inni kunis maqaa nominal and ordinal scales do not allow arithmetic operations. Guutumaan guutuutti nominal fi ordinalin qoyyaba bu'uuraa yookiin immoo qoyyaboota bu'uuraa herrega kamiyyuu hojiirra oolchanii jechuudha. Garuu intervalin hojiirra ni oolcha. Allows addition and subtraction but not multiplication. Multiplication hojiirra oolcha. Sababni isaas immoo true 0.1 hin qabneef jechuudha. So the correct answer is choice B ratio scale. Ratio scale ta'a jechuudha. Ifa isinii ta'eera jedhee yaada. Gaaffii lammaffaatti yommuu ceenu which one of the following is not a fundamental physical quantity? Kanneen armaan gadii keessaa qaama safartamoo bu'uuraa kan hin ta'in isa kami jedhee nu gaafate jechuudha. A temperature, B density rukkina, C time yeroo, D mass hanga nun jedhee jechuudha. Egaa kana deebisuudhaaf physical quantity define gochuudha qabdu then fundamental maal inni derived maal inni jennee kan laalle sana yaadachuudha jechuudha. So deebii sirrii kan ta'u the correct answer is B density. Egaa not jedhee nu gaafate kan hin ta'in jedhee nu gaafate waan ta'eef density ta'a jechuudha. Egaa gara ibsa isaatti yommuu seennu fundamental physical quantities are those cannot be defined in terms of other quantities. Fundamental physical quantities kan jennuun kanneen
qaamolee fiizikaalaa kanneen birootiin ibsamuu hin dandeenyedha. They are independent. Ofuma isaaniitii kan kallattiidhaan meeshaa fayyadamuudhaan safaruu dandeenyudha jechuudha. Okay. They are independent and serve as the building blocks for other physical measurements. Egaa of danda'uudha jenneera independent. Qaama fiizikaala kamirrattuu hirkatoo warra ta'anii miti jechuudha. Akkasuma qaamolee safartamoo kanneen birootiif yookiin immoo safara kanneen birootiif kutaa ijaarsaati yookiin immoo building blocks dha jechuudha. Isaan irraa ijaaramu yookiin immoo qaamoleen safartamoon shallagamoon kanneen biroo drive kanneen jennu sun hundi isaanii warreen fundamental jedhaman kan irraa kan ijaaramanidha jechuudha. Example on isaanii time, mass and temperature are fundamental quantities. Keezii keenya keessatti sadan kunneen fundamental quantities jechuudha. Kallattiidhaan safaramu waan ta'eef jechuudha. Density is a derived quantity. Density yookiin immoo rukkinni derived physical quantity dha jechuudha. Kanaafuu innis it is calculated by dividing mass by volume of an object. Bifa kanaan shallaguudhaan kan argannudha jechuudha. Kanaafuu fundamentally kan taane density dha jechuudha. So the correct answer for this question is choice B, density. Density ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Gaafii sadaffaatti ceenu. The SI standard of time is based on egaa unitiin waaltawaan yeroo maalirratti hundaa'e defined ta'e secondiin jechuudha. Egaa unitoonni kunniin basic warreen ta'an mass timein maalirratti hundaa'anii defined hanga ta'an ilaalla irraa jechuudha kutaa darbe keessatti jechuudha. Kanaafuu maalirratti hundaa'eeti jechuudha defined kan ta'e timein filannoon keenya akkas jedha. A the daily rotation of the earth. Haala sochii lafaa guyyaa guyyaadhaan ofirra yookiin siiqqeessii irra taasiftu. B the yearly revolution of the earth about the sun. B'n sochii yookiin immoo sochii martoo lafti aduutti waggaatti al tokko taasiftu. C 919263177 times the period of vibration of radiation from the cesium-133 atom. Isa kanarraa jedha jechuudha. Egaa periodii radiation yookiin immoo dambalii yookiin immoo calallaa cesium 133 atamii kana si'a meeqa si'a lakkoofsa amma kana lakkoofsi kun lakkoofsa baay'ee guddaadha jechuudha. Egaa naannoo meeqatu jechuudha? Naannoo biliyoona 9 miliyoona 192,631,777 periodii atamii kana periodii jechuun vibration kun marsaa guutuu deemuudhaaf amma itti fudhatu periodii jennaan. Periodii sana lakkoofsa kanaan baay'isneet yeroo nuyi argannu sekondii tokko kanaan hiikame jedhee nu gaafate. D precision pendulum clock. Egaa pendulum clock yookiin immoo sheeppisaa sa'aatii sheeppisaa safarri isaa walitti dhiyaataa ta'e irraa jedhee jechuudha. Kanaafuu SI unitiin kanarraa miti jechuudha. Kan shallagame the correct answer is choice C 9,192,631,770 times of the periods of the vibration of radiation of the cesium-133 atom. Isarraa kan dhufedha jechuudha. Egaa ibsa dabalataa yommuu itti kenninu the SI standard for time is based on the atomic clock. Egaa atomic clock sa'aatii atomoo kanarraa kan dhufedha jechuudha. We define 1 second as 9,192,631,770 periods of radiation from the cesium-133 atom kanarraa dhufuusa kan nutti agarsiisudha. Which implies that the correct answer for this question will be choice C. Choice C ta'uu kan nutti agarsiisudha. Ifa isinii ta'ee yaada. Let's move on to question number 4. It goes like this. Which one of the following is a derived SI unit? Kanneen armaan gadii keessaa unitii waaltawaa qaama safartamoo shallagamoo kan ta'e derived shallagamoo kan ta'e kamiin jedhee jechuudha. F second, B joule, C kilogram, D kelvin. Egaa kanas unitoota kana beekuudhuma kan nurraa eegamudha jechuudha. The correct answer is choice B joule. So from the given choices, the correct answer or the derived SI unit is joule because a derived SI unit is a unit that is derived from the fundamental SI units through multiplication or division. Egaa SI unit kanneen jennuun kun SI unit derived SI unit yookiin immoo unitii waaltawaa qaamolee safartamoo shallagamoo kanneen jennuun kun unitoota bu'uuraa
irraa mala baay'isuutiin yookiin immoo mala hiruutiin dhufanidha jechuudha. Egaa yuunitoonni kunis yuunitoota qaamolee safartamuu bu'uuraa lamaa fi sanaa olirraa dhufuu danda'u. Kunis gosa tokkoo fi gosa sanaa olirraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf eeriyaa of fudhanne eeriyaan yuunitiin isaa maalidha jechuudha? Meeters squaredidha jechuudha. Meeters squared jechuun meetirri yeroo lama waliin baay'achuudhaan kan kana nuu kennedha jechuudha. So qaama safartamuu bu'uuraa tokko yookiin immoo tokko olirraa mala baay'isuu fi mala hiruutiin kan argannudha jechuudha. Kanaaf juulii ta'a jechuudha. So joule is the unit of energy. Juuliin unitii waltawaa anniisaati jechuudha. Akkasumallee dalagaafillee ta'uu danda'a. And derived from the basic SI units. Egaa qaamolee safartamoo yuunitoota qaamolee safartamoo bu'uurarraa kan dhufedha jechuudha. Because 1 joule equals 1 kilogram. Kilogram is the SI unit of mass times meter squared. Meter is the SI unit of length and second squared. Second is the SI unit of time. So second, meter and the kilograms are the SI units of basic physical quantities. Isaan kanarraa kan dhufedha jechuudha. Second, kilogram and Kelvin are fundamental SI units. Egaa second, kilogram fi Kelvin unitoota waltawaa maaliti jechuudha? Qaamolee safartamoo bu'uuraati jechuudha. As they are independent and not derived from other units. Egaa of danda'u kanneen ta'anii fi kallattiidhaan kan safaraman akkasumas qaamolee safartamoo biroorraa kan hin shallagamiin waan ta'aniif jechuudha. So the correct answer is choice B, joule, because joule is a derived SI unit. Okay, question number 5. A nanosecond is A 10 to the power of 9 second, B 10 to the power of negative 9 seconds, C 10 to the power of negative 6 seconds, D 10 to the power of negative 12 seconds. Again, nanoon kuni maalidha jechuudha? Prefixidha jechuudha. Egaa waa'ee prefixoota sirriitti ilaalra jechuudha jalqaba boqonnaa lammaffaa keessatti. So, nanosecondiin kamiin wal qixa ta'ee jedhee nu gaafata jira. Egaa nanosecond is equals 10 to the power of negative 9 seconds. Again, nano kan jedhu kuni 10 to the power of 9 bakka bu'aa waan ta'eef deebiin keenya inni sirriin B ta'a jechuudha ammas. A nanosecond is a 1 billionth of a second, which is written as 10 raised to negative 9 seconds. Egaa nanosecond kan jennu kuni tokko irra biliyoona tokkoffaa sekondii tokkooti jechuudha. Tokko irra biliyoona tokkoffaa. Kanaafuu biliyoonni tokko immoo 0 meeqa qaba? 0.9 qaba. Kanaafuu tokko irra biliyoona tokko yommuu scientific notation-dhaan barreessinu maal ta'a jechuudha? Egaa 10 to the power of negative 9 jechuun maal jechuudha gama biraatiin? 1 over 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kana jechuudha jechuudha. Biliyoona tokko jechuun isa kanadha. Kanaafuu 1 over 1 billionth jechuun or 1 over a billion jechuun 10 to the power of negative 9 dha jechuudha. Kanaafuu nanosecondin isaa wal qixa ta'a jechuudha. The other options correspond to different prefixes. Egaa filannoowwan kanneen biroon A, C fi D yoo fudhattan fakkeenyaaf A yoo ilaalle 10 to the power of 9 dha. 10 to the power of 9 is gigasecond. Gigasecondidha jechuudha. Gigasecondidha jechuudha. Inni kun prefixii guddaadha. 10 to the power of minus 6 second is a microsecond. Egaa 10 to the power of minus 6 second jechuun microsecondidha jechuudha. Egaa isa kana bakka bu'ee isaatiin yommuu barreessinu giga s gs g capital small s ta'a jechuudha. Inni kun immoo microsecondiin ishee kana jechuudha. Mallattoon isii mi'uudha second. Okay, secondidha. Bifa kanaan bakka buusuu dandeessu jechuudha. D yoo fudhattan immoo is picosecond. Innis immoo uppercase P fi small case, not uppercase. Small case P fi S dhaan bakka buusna jechuudha. Isheen kunis qubee xiqqaadha P kunis jechuudha. Wal qixxeessine barreessinu bifa kanaan bakka buusuu dandeenya. Bakka bu'ee isaanii yommuu bakka buusu. So 10 to the power of negative 12 in picoodha jechuudha. Picoodha jechuudha. So the correct answer is again choice B 10 to the power of negative 9 seconds. Isa kana ta'uu kan nutti agarsiisudha. Question number 6. Which one of the following method provides a more reliable measurement of time in daily life activities? Kanneen armaan gadii keessaa haala safara yeroo yookiin immoo safara yeroo baay'ee amanamaa ta'e jireenya guyyaa keenyaa keessatti kan nu kennu isa kamiin jedhee jechuudha. A. Looking is the rotation of stars in the sky. Haala sochii urjiiwwanii samii keessa ilaaluudhaan, hawaa keessa ilaaluudhaan. B. Using a digital watch. Digital watch yookiin immoo sa'aatii dijitaalaa fayyadamuudhaan. C. Looking is the position of shadows of the trees.
iddoo itti argama gaaddiduuwwan mukkeen ilaaluudhaan. D looking the position of the sun on the sky iddoo itti argama aduu samii keessa ilaaluudhaan nuun jedha jechuudha. Egaa kuni baay'ee beekamaadha kan haala yeroo safaruu isa sirrii nu kennu. Choice B using digital watch ta'a jechuudha. Because a digital watch provides a precise and reliable measurement of time based on modern technology, typically synchronized with atomic clocks or highly accurate quartz crystals. Egaa digital watch dha jechuudha. Yeroo baay'ee walitti dhiyaataa ta'ee fi iddoo hundatti dhaabbataa ta'e kan nu kennu digital watch yookiin immoo sa'aatii dijitaalatti fayyadamuudhaan. Inni kunis teknoolojii ammayyaa irratti hundaa'uudhaan hojjeta jechuudha. Kunis kan maaliin wal simudha jechuudha. Yeroowwan atamaa yookiin immoo sa'aatiiwwan atamaa warreen jedhaman kana quartz yookiin immoo kristaala baay'ee accurate ta'an kanaan kan hojjetaniin waan dalaguufidha jechuudha. Looking at the rotation of stars, the position of shadows and the position of the sun are less reliable due to variations in Earth's rotation and other environmental factors. Egaa haala sochii urjiiwwanii ilaaluun akkasuma iddoo itti argama gaaddiduuwwanii ilaaluun akkasuma iddoo itti argama aduu ilaaluun safarri yeroo irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Sababni isaas haalli sochii lafaa siqeessi irratti marsuu ni jijjiirama waan ta'eef akkasumas immoo dhiibbawwan garaagaraa jiru jechuudha. Yeroo hunda dheerinni guyyaa halkanillee wal qixa waan hin taaneef jechuudha. Isaan kun amansiisoo miti jechuudha. These methods are more approximate and can be influenced by external conditions. Egaa maloonni amma asitti kaasne kun rotation of stars, position of shadows, position of sun kan jenneen kun tilmaamaan kan kaa'amanidha jechuudha. Accurate time argachuudhaaf baay'ee rakkanna jechuudha. Sababni isaas haalota alarraa dhufan irratti waan hundaa'uuf jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa guutuu yoo roobaa oole gaaddiduu ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu mala biraa fayyadamuun barbaachisaadha. Mallichis using a digital clock or watch. Choice B will be the correct answer for question number 6. Question number 7 goes like this. Which one of the following pair of physical quantities has the same unit? Kanneen armaan gadii keessa yookiin immoo qaamolee safartamuu kanneen armaan gadii keessa yookiin immoo cimdii qaamolee fiizikaalaa kanneen armaan gadii keessa unitii waltawaa isaanii wal fakkaataa kan ta'e kamiinuun jedhee jechuudha. Yookiin immoo unitiin isaanii wal fakkaataa kan ta'e kami? A. Displacement and distance qaxxaamuraaf fageenya. B. Mass and force hangaaf humna. C. Speed and acceleration saffisaa fi goola. D. Volume and area qabee fi bal'ina jedhee nu gaafate jechuudha. So unity wal fakkaataa kan qaban displacement and distance dha jechuudha. The correct answer is choice A, displacement and distance. Because displacement and distance are both measured in meters. Lamaan isaaniiyyuu unity dhaan safarri meetiraan safaramu jechuudha yookiin immoo seentimeetiraan kiloomeetiraan safaruu dandeenya. As they both describe length of path or the extent of movement. Lamaan isaaniiyyuu dheerina wanta tokkoo yookiin immoo daandii wanta tokkoo ilaalu jechuudha. Garaagarummaan isaan qaban displacementiin kallattii wajjin ibsama, distaansiin immoo paasii deemamu hunda walitti hidhuudhaan kan argamudha jechuudha. Mass and force have different units. Egaa hangii fi humni unitii garaagaraa qabu. Since mass is measured in kilograms and force is measured in newtons. And also speed and acceleration have different units. Speed is measured in meters per second and acceleration is measured in meters per second squared. Saffisni fi guulli unitii garaagaraa qabu. Saffisni meters per second dhaan safarama. Guulli immoo meters per second square dhaan safarama waan ta'eef jechuudha. Volume of area is akkasuma qabee fi bal'innis akkasuma. Volume and area have different units. Volume is measured in cubic meters. Volume in meter cubic dhaan safarama. While area is measured in square meters. Meter square dhaan waan safaramu jechuudha. So kun maal nutti agarsiisa? Deebiin keenya sirriin choice A. Displacement and distance have the same unit. Question number 8. How many minutes is 3 hours plus 10 minutes plus 120 seconds? Egaa sa'aatii 3 ida'uu daqiiqaa 10 ida'uu sekondii 120 daqiiqaa meeqa ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. Daqiiqaa meeqa ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. So the correct answer is D 192 minutes. D ta'a jechuudha deebiin kee. Maaliif isa kana yoo ilaalle unitiiwwan kana hunda gara minitiitti jijjiirachuu qabna jechuudha. So jalqaba irratti 3 hours minitiitti yommuu jijjiiru 3 times 60 180 minutes ta'a jechuudha. Maaliif sa'aatiin tokko meeqadha? 1 hour is 60 minutes. Sa'aatiin tokko daqiiqaa 60 waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu sa'aatiin saduu meeqa ta'a jennee qaxxaamura baay'isuudhaan meeqa arganna? 180 arganna jechuudha. Akkasuma 10 minitiidhaan nu kenname is okay. Then 120 sekondii gara
daqiiqatti jijjiirrachuudha qabna jechuudha. Then 120 gara daqiiqatti yommuu jijjiirru 120 yeroo 60 ta'a. Because 1 minute equals 60 secondii waan ta'eef jechuudha. 60 seconds waan ta'eef 120 nuu meeqa ta'a jennee crisscross yommuu baasnu 120 yeroo 60 2 minutes arganna jechuudha. Kanaan booda minitoota kana sadii walitti dabaludha jechuudha. When we add them together 180 minutes plus 10 minutes is 192 plus 2 192 minutes arganna jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Deebiin keenya sirriin choice D 192 minutes ta'a jechuudha. Sa'aatiin nu kenname kun baay'ee salphaa fi ifa kan ta'edha. Question number 9. If the mass of bodies A, B and C are 2 ton, 100 kilogram and 1 kilogram respectively, then the total mass of the bodies is A 221 kilogram, B 2101 kilogram, C 2011 kilograms, D 2001 kilograms. Qaamoleen sadii yookiin wantoonni sadii abaa caan yoo jiraatan aan 2 toonii yoo ta'e baan 100 kiloogiraama yoo ta'e caan immoo 1 kiloogiraama yoo ta'e hangi walii garaa qaamolee kanaa kiloogiraama meeqa jedhee nu gaafate? 221, 2101, 2011 fi 2001 jedhee nu gaafate jechuudha. So kana deebiin sirriin 2101 ta'a jechuudha. Tooniidhuma gara kiloogiraamatti jijjiiruudhaa qabna jechuudha. Jalqaba irratti when we convert 2 ton into kilogram, it is 2000 kilograms. Egaa tooniin lama kiloogiraamatti 2000 ta'a. Because 1 ton equals tooniin tokko meeqadha jechuudha? 1 ton equal 1000 kilograms. Kana waan ta'eef jechuudha. Then 2 tooniinuu meeqa ta'a jettaniit gaafattu crisscross yommuu baastan 2000 ta'a jechuudha. Sanaan booda hangoota keenya walitti dabaludha jechuudha. Isaan afaan kiloogiraamaan nuu kennaman waan ta'eef jechuudha. Then when we add the masses together 2000 plus 100 plus 1 is 2101 kg. So the correct answer is choice B 2101 kilograms. Egaa hangoonni kun hundi isaanii walitti dabalanii kiloogiraamaan 2101 kiloogiraama ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Question number 10. Why are fundamental physical quantities different from derived physical quantities? Qaamoleen safartamoon bu'uuraa qaamolee safartamoo shallagamoo irraa maaliif adda ta'anii jedheen nu gaafate jechuudha. A. Fundamental physical quantities are derived from derived physical quantities. Qaamoleen safartamoon bu'uuraa kan dhufan yookiin kan shallagaman qaamolee safartamoo shallagamoo irraa nuun jedha jechuudha. Is it? Kas jennee baranne miti. B. Derived physical quantities are derived from fundamental physical quantities. Kun immoo maal jedha? B'n qaamoleen safartamoon shallagamoon qaamolee safartamoo bu'uuraa irraa kan shallagamanidha jedha jechuudha. C. Derived and fundamental physical quantities have no relation. Qaamoleen safartamoon bu'uuraa fi shallagamoon hariiroo homaayyuu walii hin qaban jedha. Inni kun immoo ni qabu soba. All are answers. D'n immoo hundi isaanii sirriidha jedha miti jechuudha. So the correct answer is B. Derived physical quantities are derived from fundamental physical quantities. Egaa waa'ee physical quantity yommuu qoqqoonnu waa'ee kana ilaalleedha jechuudha. First, fundamental physical quantities are basic and independent quantities that are not derived from other quantities. Egaa fundamental physical quantities kan jennu yookiin immoo qaamolee safartamoo bu'uura kanneen jennu kun bu'uura warreen ta'anidha jechuudha. Akkasuma of danda'uu kan ta'anii fi kallattiidhaan kan safaraman kan qaamolee safartamoo biroo irraa hin shallagamnedha jechuudha. Derived immoo they are those that are derived from fundamental physical quantities using mathematical relationships. Egaa qaamolee safartamoo shallagamoo kanneen jennuun kun derived kanneen isaan jennuun kun immoo qaamolee safartamoo bu'uuraa irraa mala herreegaa yookiin immoo hariiroo herreegaa fayyadamuudhaan kanneen shallagamanidha jechuudha. Kanaafuu ergaa isa lammaffaa kana kan qabatee jiru guutumaan guutuutti choice B dha jechuudha. So the choice B is the correct answer for question number 10. Ifa isinii ta'eera jedhee yaada. Gaaffii 11ffaan akkas jedha. Which one of the following would describe a length that is 2.0 times 10 the power of negative 3 of a meter? Kanneen armaan gadi keessaa dheerina 2.0 baay'isuu 10 paawarii negatiiva 3 meetira kan ibsu kami jedheen nu gaafate. A 2.0 kilometer, B 2.0 centimeter, C 2.0 millimeter, D 2.0 micrometer jedheen nu gaafate jechuudha. Kanaafuu egaa meetiraa fi 10 the power of negative 3 gidduu hariiroo jiru yookiin immoo 10 the power of 3
prefixii maal jedhuun bakka bu'a kan jedhu beekuudhaa qabna jechuudha. Kanaafuu deebiin sirriin 2.0 mm choice irratti kan argamu ta'a jechuudha. Sababni isaas 1 meter equals 1000 millimeters. Meetiri tokko milimeetira 1000 waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu lama baay'isuu 10 paaworii negatiiva 3 meetira jechuun 2 milimeetirii wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Since 10 the power of negative 3 meters equals 1 millimeter. Sababni isaas 10 paaworii negatiiva 3 meetirii jechuun 1 milimeetira wajjin wal qixa jechuudha. Egaa 10 the power of kunis maaliif ta'e beektu? 10 the power of negative 3 jechuun 1 over 1000 jechuudha. 1 over 1000 jechuudha. Itani 1 over 1000 jechuun 10 the power of negative 3 jechuun tokkuma jechuudha. Kanaafuu 1 over 1000 jechuun milimeetira tokko wajjin wal fakkaataadha jechuudha. So the length is 2.0 times 10 raised to negative 3 meters is equal to 2.0 millimeter. Egaa dheerinni lama baay'isuu 10 paaworii negative 3 meetira jedhu kuni 2 milimeetira wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Deebiin sirriin keenya choice 2.0 millimeter ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. 12 which quantity is a vector? Kanneen armaan gadii keessaa kalqabee kan ta'u kamidha jedhee nu gaafate. A energy, B force, C speed, D time. Egaa deebii sirriin forceidha jechuudha. B force. Force is a vector quantity. Warreen hafan kun immoo maalidha jechuudha? They are scalar quantities kalqabee ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Vector quantity has both magnitude and direction. Egaa vector quantity kan jennu kuni maalidha jechuudha? Hammaa fi kallattiidhaan kanneen ibsamanidha jechuudha. Magnitude or size and also their direction. Size isaanii yookiin hammi isaanii akkasuma kallattiin isaa kan ibsamu kalqabee akka jedhamu bal'inaan ilaalaa jechuudha. So among the options egaa filannoowwan armaan olii keessaa force is a vector. Sababni isaas it has both magnitude and direction. Humni kalqabeedha. Sababni isaas yommuu ibsinu hamma isaa fi kallattii isaatiin ibsina jechuudha. Humna tokko yommuu ibsinu fakkeenyaaf some force F equals maal jenna jechuudha? 20 Newton 2 ist jechuu dandeenya jechuudha hin beekamu. 2 ist jechuu dandeenya yookiin immoo qofaan ibsina jechuudha. Malee 20 Newton qofti hamma isaa qofa ta'a malee guutumaan guututti force tokko ibsuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Energy, speed and time are scalar quantities meaning they only have magnitude no direction. Egaa anniisaa speed fi time filannoowwan A caa fi irratti kan argaman hundi isaanii scalar yookiin immoo kalqabeewwan jechuudha. Sababni isaas kan isaan ibsaman maal qofaan? Hamma isaanii qofaan yookiin immoo lakkoofsaaf unity qofaan jechuudha. Waa'ee kallattii dhimma keessaa hin qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf speed yoo fudhanne speed qaama tokko maal jennee ibsuu dandeenya? 10 meters per second bakka ammuma kana jechuudha. Kanaa olitti wanni biraa north east 20 degree kan jennu hin jiru jechuudha yoo velocity ta'e malee jechuudha. Energynis akkasuma timenis akkasuma jechuudha. 3 sekondii jenna malee 3 sekondii bahatti lixatti hin jennu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu deebii sirriin choice B force ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Question number 1 which one of the following lists is a set of scalar quantities? Kanneen armaan gadii keessaa tuuta kalqabeewwanii scalar kan ta'e kamiin jedhe? A length force time dheerina humna yeroo. B length mass time dheerina hanga yeroo. C length force acceleration dheerina humna guula. D length force mass dheerina humna hanga nuun jedha jechuudha. The correct answer is B length mass time. Egaa scalarii qofa kan of keessaa qabu choice B dha jechuudha. Dheerinni maalidha? Scalariidha. Maasiin maalidha? Scalariidha. Taayimiin maalidha? Scalarii yookiin immoo kalqabeedha. Isaan kana hunda unity fi lakkoofsa qofaan ibsina jechuudha. Scalar quantities have magnitude not direction. Scalar quantityin hanga qofaan ibsamu jenneera jechuudha. Length, mass and time are all scalars because they only have magnitude. Egaa length, mass, time hundi isaaniitu kalqabeewwanii hamma isaanii qofaan ibsamu waan ta'eef. Force and acceleration are vector quantities because they have both magnitude and direction. Egaa filannoowwan garaagaraa irratti kan dhiyaatan humnii fi guulli maalidha jechuudha? Kalqabeewwanii jechuudha. They are vector quantities because they are described in both magnitude and direction. Egaa magnitude fi directioniidhaan ibsamu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu aan force of keessaa qaba. Kanaafuu hin ta'u jechuudha. Caan ammas force fi acceleration of keessaa qaba hin ta'u jechuudha. Daan immoo force of keessaa qaba hin ta'u jechuudha. Kanaafuu deebii sirriin B length mass time ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Part 2 write true if the statement is correct and false if the statement is wrong. Part lammaffaan immoo statement yookiin immoo himamoota nuu kennamantu jiru. Himamni nuu kenname sirrii yoo ta'e dhugaa jenna, yommuu dogoggora ta'e soba jenna jechuudha. Question number 1 second is a device used to measure time. A device. Secondiin meeshaa. Device jechuun meeshaadha. Meeshaa yeroo safaruudhaaf nu gargaarudha jechuudha. Is it?
No, false. Second is not a device. Second is a unit of time. Egaa secondiin unity yeroon itti safaramuudha malee meeshaa miti jechuudha. Not a device used to measure time. A device used to measure time would be clock or watch. Egaa meeshaan yeroo safaruudhaaf nu gargaaru sa'aatiidha jechuudha. Kanaafuu gaaffii tokkoffaan soba ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. To candleize a derived physical quantity. Candelaan qaama safartamoo shallagamoodhaan nuun jedha jechuudha. Derived physical quantity. Shallagamoodhaan nuun jedha jechuudha. False. Candelaan derived physical quantity miti jechuudha. Candellaa tokko jechuun cimina ifaa unity waaltawaa qaama tokkooti jechuudha. Unity waaltawaa qaama tokkoo yookiin immoo luminous intensity kan jennu unity jechuudha. Candela is a fundamental physical quantity in SI system. Egaa sirna unity SI yookiin immoo international systemii keessatti international standard keessatti qaama safartamoo bu'uuraati jechuudha candelaan. Akkamitti innis it is the unit of luminous intensity. Unity waaltawaa cimina ifaati jechuudha. Is one of the 7 base SI units. Qaamolee safartamoo yookiin immoo unitoota qaamolee safartamoo bu'uuraa torban keessaa isa tokko kan ta'edha jechuudha. Derived physical quantities are those that are derived from combinations of fundamental quantities. Egaa kanneen maal keessaa dhufanidha? Kanneen derived physical quantity kanneen jennu immoo qaamolee safartamoo bu'uuraa kanneen biroo walitti fiduudhaan kan finneedha jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya soba ta'uu nutti agarsiisa. Question number 3. The unit of force can be derived from the units of mass, length and time. Egaa unitiin waaltawaan humnaa unitoota hanga dheerinaa fi yeroo irraa dhufuu danda'an jedha jechuudha. Kanaafuu deebiin kanaa maal ta'a jechuudha? True ta'a jechuudha. Because the unit of force is Newton, can be derived from the units of mass, kilogram, length, meter, time, second, using Newton's second law, F equals ma kan jedhu kanarraa derive gochuu dandeenya jechuudha. Egaa humni maasii waan tokko baay'isuu guula isaatiin arganna jechuudha. Egaa maasiin kan safaramu maaliidhaani? Humni Newtoniidhaan safarama. Kiloogiraamiin immoo maasiin immoo kiloogiraamaan safarama jechuudha. Kilograamaan safarama. Acceleration immoo guula kan jennuun immoo meters per second squareidhaan safarama jechuudha. So 1 Newton equals 1 kilogram meter per second square. Egaa kiloogiraamni unity maaliiti? Unity hangaati. Kun asitti nuu kennameera. Meter unity maaliiti? Unity dheerinaati asitti nuu kennameera. Secondiin unity maaliiti? Unity yerooti asitti nuu kennameera. Kanaafuu deebiin keenya dhugaa ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Number 4, 1 kilometer is 100 meter. Kilomeetiri tokko 100 meetira nuun jedha jechuudha. Kuni soba because 1 kilometer is 1000 meters not 100 meters. Kanaafuu kilomeetiri tokko meetira 1000 malee 100 miti jechuudha. Kunis sobadha. 1 kilometer requires 1000 meter not 100 meter. 5 for a very large or very small numbers prefixes are used with SI units. Egaa lakkoofsa baay'ee guddaa ta'e yookiin immoo baay'ee xiqqaa ta'eef maxxantuuwwan duraa unitii waaltawaa wajjin fayyadamu yookiin immoo hojiirra ooluu nuun jedha jechuudha. Kuni maal ta'a jechuudha? Dhugaadha jechuudha. The answer is true because prefixes are used with SI units to represent very large or very small numbers. Egaa prefixoonni bu'aamti isaantu guddaa maalidha jechuudha? Lakkoofsa baay'ee guddaa ta'e very large number or very small number lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'e tokko unitii waaltawaa dura bu'uudhaan kan nu ibsanidha. For example, kilo for 1000, milli for 10 to the power of -3 or 1,000th, and a mega for million, micro for 10 to the power of -6 or 1/1 million or millionth. Isaan kanaaf bakka buusna jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya dhugaadha jechuudha. Number 6, scalar quantity can be described by its magnitude and direction. Egaa kal'abeewwan scalar kal'abeewwan kan ibsaman hangaa fi direction isaaniitiin yookiin kallattii isaaniitiin nuun jedhe soba. Kuni explanation yookiin description maalti jechuudha? Vector quantity jechuudha. Scalar quantity can only be described by its magnitude. Hamma isaanii qofaan ibsina jechuudha. Not direction. It does not have direction. Kallattii hin qaban jechuudha. Only vector quantities are described by both magnitude and direction. Egaa kan hammaa fi kallattiidhaan ibsamu eenyu qofa jechuudha? Kalqabeewwan yookiin immoo vector quantity warreen jennuun qofadha jechuudha. Egaa walumaa galatti kutaa irraa keessatti qabadhee kanaan isiniif dhiyaadhe isa kana fakkaata. Kutaa itti aanu keessatti end of unit 2 questions and problems part 3 fi part 4 qabadheen isiniif dhiyaadha. Kanaafuu isin amma ammaatti channel kana subscribe godhin jirtu taanaan maaliif duree subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii
hojjetu taatan viidiyoo like share gochuudhaan yeroo keessaniif barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa. Akkasumas anaan caalmatti na deeggaruu barbaadan yommuu viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo maatiriyaaliiwwan barnoota garaagaraa argachuu barbaadan chaanaalii telegiraama kiyya Abdii Akaadaamii jooyin gochuu hin dagatinaa. Gruupinis jira achi keessas galuu dandeessu. Kutaa itti aanu kanaan immoo arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Isin jaalladha.